harka fuune akkam jirtu. Kun sagalee kitaabaati. Sagaleen kitaabaa keenya yeroo hundumaa qophiilee barsiisoo fi bashannansiisoo ta'an gola adda addaa irraa dubbifne kan isiniin biraan geenyu ta'a. Qophii keenya har'aatiin barumsa filosoofii kutaa lammaffaa mata duree wantoota faayidaa siif hin qabne irratti garaa jabaadhu kan jedhu ilaalla. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe gochaa viidiyoon gadhiifnu akkasiin hin dabarreef mallattoo bilbilichaa tuqaa. Hamma xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Yeroo baay'ee jiruu kee keessatti maal dhabaa akka jirtu osoo hin beekin namoota hagamtu jiruu kee si jalaa balleesse yookiin balleessuuf yaale. Yeroo kee akka qaroo ijaatti ilaaluu qabdu hagamtu si jalaa bade. Mee yeroon kee akka gowwaatti gammachuudhaan gadda bu'aa hin qabneetiin dabarsitee yeroon ati fedhii doqnummaatiin si jalaa gubatee dabalataanis yeroon kee hawaasa wajjin bohaaruutiin fixxee mee yeroo kee hangam xiqqaa ta'etu siif hafe osoo siif galee yeroon kee gahuun dura du'a akka jirtu ni hubatta. Wanti jiruu kana irratti gochuudhaaf ulfaataa ta'e tokko yoo jiraate affeerraa waamamteef gaaffii gaafatamteef dirqama sirra jiruuf wanta namoonni biroo hojjetan hundaaf hin ta'u no jechuudha. Wanti yeroo kee fixu kana irraa ulfaataan immoo miirota kan akka aarii, gammachuu, xiyyeeffannoo dhabuu, haala malee yaadaan baduu fi miira wal qunnamtii saalaa sirrii hin taane haala malee qabaachuu. Kanaaf hin ta'u jechuutu irra caalaa ulfaataadha. Wantoonni kunniin yookiin miironni yeroo kee fixan kunniin kophaa isaaniitti wanta guddaa sitti fakkaachuu dhabuu danda'u. Garuu wanta to'atamuu hin dandeenyee fi akka wantoota biroo jiruu kee keessa jiran hunda gatii itti kaffaluu fi aarsaa kee barbaadudha. Yoo of eeggachuu baatte wantoonni kunniin sirriimatti jiruu kee wantoota cinqoo fi balleessuu danda'anidha. Yeroowwan kee kan kana dura si darban akkamitti deebistee argachuu akka dandeessuu fi hojiiwwan baay'ee biizii si gochaa jiran akkamitti hir'isuu akka dandeessu yaaddee beektaa? Mee humna hin ta'u noo jedhu kana barachuutiin eegalime galatoomi garuun ta'u. Galatoomi obboleesso, garuu waan akkasii keessa seenuun barbaadu hin ta'u. Amma waan kana gochuun barbaadu obboleesso hin ta'u. Jechoota kan akkasii kana jechuutiin imala kee tokko jedhii eegalime. Jechoonni kunniin miira namoota biroo miidhuu danda'u, namoota aarsuus danda'u, hojii fi aarsaa kee baay'isee kan barbaadudha. Ta'us garuu wantoota jiruu keef barbaachisaa hin taane irratti hin ta'u no jechuu baay'isuun kee wantoota jiruu keef barbaachisaa irratti immoo akka hayyee tole haa ta'u akka jettu si godha. Kun immoo jiruu kee akka ati barbaaddutti gammachuutiin akka jiraattu si godha jechuudha. Seera wantoota faayidaa siif hin qabne irratti garaa jabaadhu kan jedhu kana dubbisuu kootiin dura itti fayyadamuuf yeroo hedduu yaalaan ture. Dhugaadhumatti jecha noo hin ta'u jedhu kana jechuu barbaaduun kee bu'aa hangamii akkasii qabuu fi hangam immoo akka aadaa hawaasa biyya keenyaatti ulfaataa ta'e waan beeknu natti fakkaata. Yeroo hedduu dhukkuba wanta cululuqaa irratti harkifamuu kana dhiiseen akkan wanta amma hojjechaa jiru kana irratti xiyyeeffannoodhaan hojjechuudhaaf baay'ee dhameera. Ittis milkaa'eera. Wantoota badaa hamaa jiruu koo keessa jiran qulqulleessuun koo akkan wantoota naaf faayidaa qaban irratti hubannoo xiyyeeffannoo qabaadhu na godhaniiru. Ta'us garuu wantoonni kunniin miirota keenya kan akka malee yaadaan akka bannuu fi haala malee yaada wayiitiin akka cinqamnu, liqinfamnuu fi to'atamnu nu gochuu irrattis humna ni qabu. Akka fakkeenyaatti ilaaluun yoo barbaachiseef hiriyaa koo konkolaataa qabu wayiitu ture. Nama baay'ee aarudha. Erga tiraafikii wajjin walitti bu'een booda guyyaa guutuudhaaf irra deddeebi'ee sammuma isaa keessatti waan gochuu inni qabu turee fi maal jechuu akka inni qabu ture yaada nama aaraa gubachaa ooludha.
Hardastaanan yaada guddaa wayiitiin gaafa qabamne gaariis ta'e badaa dogoggora wal fakkaataa akkasii keessatti haala salphaatiin kufuun keenya waan hin oolledha. Akka tasaa yaadni ciisuu yoo natti dhufeera ta'e waa'ee isaa irra deddeebi'ee yaaduun jalqaba jechuudha. Kun immoo akkan hirriba dhabu na godha. Karaa biraa immoo miidhaan tokko yoo na qunname waa'ee yeroo miidhaan narra geessan yaadachuudhaan jalqaba maal akka gochuun narra turee fi maaltu uumamuu akka qabu ture irrattiin yaadaa oola. Dhugaadhumatti yeroo kiyya amma itti fayyadamaa fi bu'aa irraa buufachaa yookiin itti buhaaraan jiru. Kanaaf sochii miirota koo to'achuudhaaf akkuma wantoota hojjechuu danda'uu fi gaaffilee naa hojjedhu jedhan no hin ta'u akkuma jedhu wantoota naaf hin fayyadne immoo no hin ta'u jechuu barachuun narra jiraate jechuudha. Asumarratti xumure. Yeroo biraa mata duree haaraatiin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Chaanaalii keenya like, share, subscribe gochuu keessan hin dagatinaa. Yaada viidiyoo keenya irratti qabdan komentii jalatti nuuf barreessaa. Horaa bulaa.